Watan dawwaltanii kobboleessa keenyaa kanatti lakkoofsa jala jiru dawwaltanii naqunnamuu ni dandeessan biyya feetan isin. Applebee's. Akkuma agartanii jechuudha. Hono deemnee guyyaa Taayiwaan keessaa waa bibbinnu jechuun waan garaagaraa bibbinnu viidiyoon keenya irraa qabannee dhufne kana fakkaata. Akka viidiyoo keenya xumuraatti yoo ilaaltan hedduu namatti tola. Viidiyoon irraa nukkran deemnee waan garaagaraa bibbitaa turre akkuma agartanitti hedduu namatti tola, hedduu bareedaadha. Akkam isin fakkaata ilaa macarashaa yoo ilaaltan isin tola. Shittoo waan garaagaraa kireema garaagaraa akkuma biyya ormaa jirtu biyya keenya keessaas jira. Hono akka ilaaltaniifiin hunda takka takkaan isiniif malee boorsaan ni jira, wanni garaagaraa ni jira. Huccuu guzeen bitee ergu guutuu takka takkaan isinii malee jechuudha. Viidiyoon kun gahaaniin soomana keessa namaaf hadiyyaa ergee haadhaa fi abbaa kaniin isiniin jechuudha. Viidiyoo xumurarran ilaaltanii kana fakkaata viidiyoon keenya gaa ilaan gaarraatti naaf mijaa'uu dhabeetiin gadi dhiisini hono arraan isiniif gadhiisu deema ilaa xumuraatti daawwadhaa. Waan isiniif fakkaate koomantii jalatti akkanaaf barreessitanii isin jaatawwattoota hordoftoota kiyya
Nuga maashaallah hedduu nama bareeda. Shittoonni jirti, borsaan jirti, wanni dhalaan jirti, wanni hin jirre hin jirtu jechuudha. Saniifuu hanga garani maxxansa isini foto adda addaa jechuudha. Telegram fayyara, Facebook fayyara, asuma wanni gubbatti foto adda addaa warri qabdan diizaayinii adda addaa yoo qabaattan natti ergitan isiniif hin odeessisaa. Guyyaa waa xiqqoo shomraas viidiyoo adda addaatiin isinii maxxansu yoo rabbi jechuudha. Warreen adda addaa jechuudha. Akkasii viidiyoon kiyya hanga xumuraa yoo daawwattan hedduu isinitti tola, hedduu isinii miidhagaan jaa. Hanga viidiyoo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya gaggaalii akkam jirtan nagaa fayyaadha jirtan isinii jecha. Akkam viidiyoo mata duree irraa hanga xumuraatti isinii warraa turretti jechuudha. Viidiyoon keenya har'aan tana maali jechuun keessan oola. Viidiyoon keenya har'aan tana namni maallaqa natti ergee obboleessa kiyya tokko maallaqa natti ergee maatii kiyyaaf huccuu bitiitii, huccuu iidaa haadhasaa, abbaasaa, obboleeyyan isaatiif bitiitii narraa ergii chillee nageessi jee ture. Iidaa fi soomana wal jala dhiyaattee jira. Gaanis biiziidhaa siichin deemee huccuu garagaraa waan hin bituuf jecha asumarraa hin bitee ergaaf jechuudha. Warri garagaraa warri haajaa kana qabaatan dawwaltanii obboleessa keenyaa kanatti lakkoofsa jala jiru dawwaltanii naqunnamuu ni dandeessan. Biyya feetan isiniif hin ergaa, yoo naaf mijaa'e isiniif hin geessa, yoo naaf hin mijoone makiinaarra isinii ergaa namatti isinii kannaa, yoo naaf mijaa'e immoo kaameeraa fudhadhee waa hunda fudhadheetiin surprise isinii godha. Adaamaa, Finfinnee bikka feetanitti Dirreedawaa bikka feetan guututti jechuudha. Akkasii saniifuu gaa viidiyoon keenya har'aan tana ka surprise nama hunda akkuma agartanii meeshaa garagaraa meeshaa hedduun na bira jira. Meeshaa kanaan takka takkatti isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana gaa hanga xumuraa yoo daawwattan viidiyoo bareedaa waan bareedaadha. Waan namaafillee fakkeenya tahaa fi mucaan gaa Suudii jiraata. Obboleessa keenya tokko walillee hin beenu viidiyoo mara nu agaree huccuu kana obboleessa kiyyaaf haadhatiyyaaf obboleeyyan kiyya guutuuf maatii kiyya guutuuf murii erginaan jee akkasii gaa hunu amaanaadhaan bibbiteetiin erguuf deeme jechuudha. Inshaallah gaa rabbi wajjin amaanaa nama rabbiin nurraa eegu rabbiin nu haa godhu. Amaanaa namaa jechuudha. Nama rabbiin bikka san amaanaadhaan geessu rabbiin nu haa godhu. Akkasii viidiyoon keenya hanga xumuraatti nafaana laalaadha, nafaana turaadha. Wanni haalaan amma waliin viidiyoo irratti jechuun biteef jechuudha. Wanni irratti yoo jiraatte viidiyoo mareefitiin isaaf isin erga uummataafis gadi hindisa uummannis akka laalu jechuudha. Saniifuu nafaana turaa isin afeere. Kunoo akkuma agartanii jechuudha kopheen tun obboleessa isaatiif obboleessa kiyya kanarra xiqqaatiif jee obboleessaatiif jechuudha tuni. Tun immoo akkuma agartanitti adeera isaatiifi tun immoo akkuma agartanitti abbaa isaatiifi hafa deegaa wal filachiisanii fudhachuu danda'anii garuu abbaatif adeeraa takka fakkaatti gosta akka obboleessa jechuudha. Tun immoo haadha isaatiifi mircaa ana godheefi lakkoo isaanii gaafadhee haadha isaatiifi harmee isaatiifi akkasuma jechuu akkumatti fufee jira. Tun immoo shittoodha. Shittoodha tuni tadeeraati taabbaa isaati. Tuni immoo shittoo dhalaati taada isaati. Tunis akkasumas shittoodha. Obboleessaa taadeeraa taati jechuudha. Bahooraa kun akkuma agartanitti akkana qabatanii abbaa isaatii fi kun immoo adeera isaatii fi waan agartanii jechuudha. Wal jijjiirachuu fudhachuu danda'anii. Kun immoo akkasumatti jechuudha huccuu muramtu footoo irratti akkuma agartanii footoo irratti jirtu sanii huccuu muramtu Paakistaanii san jechuudha. Huccuu Paakistaanii sanii yaaluma agartan kana ta'u obboleessa isaati. Kun immoo jechuudha mudawwara abbaa isaatiifi mudawwarri faashinii kana gaa bareedaan magaalaa irra deemaa wanti fayyadamuun fuudhee fi kana jechuun faashinii mudawwarri. Kunis adeera isaatiifi
kunis akkasumatti abbaa isaatii fi mudawwara imaamata adii fi diimaa walirratti waaw akkuma dheengadda ijoolleen uffatanii turani. Kunis adii yara isaatii fi akkasumas sijaajaa takka takkaan kun isaan hundaafuu jechuudha. Laala sijaajaa habba sadii bitame, sijaajaa sadii bitame. Tun immoo diriya haadha isaatiif jechuudha. Diriya baawwayinii jechuudha. Diriya haadha isaatiif bitame. Warreen harmee teessan yaadachuu barbaaddan gabanumaan akka yaadattan isin afeerree jira. Laala foodhaanis akkana bareeddi tana fakkaattee jechuudha. Foodhaan baawwayiniitis takkanaatiin isiniin jaa hordoftoota kiyyaa meeshaan ummataaf binne amaanaan isaanii kana fakkaatti. Amaanaa teessan gaa bikkaan akka geenyuuf isin afeerree jirra. Akka isinis amantiidhaaf fi waa hundaa wajjin nutti ergitanii eegaspoota amaanaa teessan bikkaan isinii geenya jechuudha. Inshallah yoo rabbi jee kun haala kanaan amaanaa isaanii takka takkaan firraa viidiyoo marree akkanatti haala kanaan geessuuf deemna. Hanga xumura akka nu daawwattan isin afeerree jirra jechuudha. Nageen nu turaa isiniin jenna. Yoo viidiyoo birootiin walitti deebinu nageen nu turaa.